Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin isiniif qabadhee dhufeen jira. Har'a maalii kanan isiniif fidee jechoota baay'ee barbaachisoo ta'an 15 jechuudha. Jechoota kanneen yeroodhaan yookaan guyyaa keenya keessatti sirriitti kan itti fayyadamnudha. Kanaaf isin fayyadaa nu waliin turuu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Warroonni haarawaa taatan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa tuquudhaan ol kan jedhu irra gootan viidiyoo nuti yeroo hundaa gadhiisnu isin bira gahaa jechuudha. Kanaaf akkasumas warroonni onlaayiniidhaan barachuu barbaadan lakkoofsi bilbilaa keenya iskiriinii irra waan jiruuf isaan iimoodhaan nu dubbisuu dandeessanii iimoo teelegiraam yookaan waatsaappiidhaan akkasumas zuumiidhaan warroonni barachuu barbaadan nu dubbisuu dandeessan jechuudha. Amma gara barumsa keenyaatti deemnaa jechuudha. Viidiyoo baay'ee gabaabduudha jechoota 15 baay'ee isin barbaachistu jechuudha. Tokkoffaa adurree cat. Adurree cat. Saree dog. Saree dog. Sun aduu. Sun aduu. Sun aduu. Moon addeessa. Moon addeessa. Moon addeessa. Ball kubbaa. Ball kubbaa. Ball kubbaa. Car konkolaataa. Car konkolaataa. Car konkolaataa. Chair barcumaa. Chair barcumaa. Chair barcumaa. Table minjaala. Table minjaala. Table minjaala. Bed siree. Bed siree. Bed siree. Hat qoobii. Hat qoobii. Hat qoobii. Jechoonni asirratti isinitti himaa jiru yookaan isin barsiisaa jiru fakkiin isaan jala waan jiruuf isin rakkisa jedhee yaadu baay'ee isiniif salphata jechuudha. Kanaafan fakkii waliin isiniif fide. Shoes kophee. Shoes kophee. Shoes kophee. Tree muka. Tree muka. Tree muka. Flower abaaboo. Flower abaaboo. Flower abaaboo. Bird simbira. Bird simbira. Bird simbira. Kanuma jechuudha baay'ee gabaabduudha viidiyoonii. Akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Warroonni haarawaa taatan subscribe gochuun hin irraanfatinaa. Yaada keessan ammoo barumsa akkamii akka barbaadan komentii irratti naaf barreessaa jechuudha. Yaada keessan nan barbaada. Viidiyoon akkamii akkasii akka hojjetamu akka barbaadan na beeksisaa jechuudha. Ammaaf bakka martanitti nagaa naaf ta'a.